Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Gaashoo Tech. Baga nagaan gara chaanaalii kootti dhuftan. Har'a immoo kan qabadhee dhiyaadhe warra biyya Ameerikaa bahuu barbaadan DV guuttanii akkamitti akka DV kana guuttan, qajeelfamoota garaagaraa, footoo akkamitti akka kaatanii, qajeelfamoota kana akkamitti akka guutuu dandeessan waliin ilaalla. Amma garasumatti dabarree akkaataatti guutamuusaa waliin ilaalla. Jalqaba maal gootu browserii qabdan silkii keessan irraati Chrome haa ta'u Opera haa ta'u wantoota qabdan silkii keessan irraa banattu. Erga browserii silkii keessan irraa qabdan akka kanatti bantanii booda maal gootu bakka duwwaa kana irratti DV Lottery bara 2024 jettanii gashitu. Ergasii nu search isinii godhee yookaan barbaadee isinii fida. Jalqabarra kan jiru electronic device visa program kan jedhudha. Isuma kana irratti buutanii ilaaltu jechuudha. Ergasii akka kanatti isinii bana maal gootu qajeelfamoota baay'ee qaba kuni DV Lottery kana guutuudhaaf footoo akkamitti akka ga'u qabdanii qajeelfamoonni kun DV instruction kan jedhu kunis jira. Footoolee akkamitti akka kaatanii DV kana guuttanii waliin ilaalla. Jalqaba footoo akkamiitu ta'uu danda'a DV kanaaf kan jedhu bakka footoo example jedhu kanatti buutanii ilaaltu. Ergasii akka kanaan isinii bana gara gadii kanatti dhuftanii olaaltanii footoon sirrii ta'e yoo DV guutuudhaaf warra ta'an warra arfan argaa jirtan kanadha. Isaan kun warra DV dhaaf ta'an jedha. Gara gadii kanatti dabartanii immoo olaaltanii jalqabarra kan jiru right godheetti jiru kuni inni kun sirriidha jechuudha. Shadow and the lighting ta'uu qabadha. Acceptable photo is clear in color and reduce skin tone is accurately and properly exposed with no shadows jedha. Footoon sin kaatan suni sirriitti clear yookaan ifaa ta'e bifi isaas bareedaa ta'e skinii yookaan qaama keessan sirriitti kan agarsiisu ta'uu qabadha. Fi duuba isaarratti gaaddisoonni garaagaraa kan jiran jedha. Gara gadii kanatti dhuftanii olaaltan warra sirrii hin taane immoo kan namicha kana amma duuba isaarratti gurraacha'ee waan jiruuf shaadoo sanni jedhe suni kanadha jechuudha. Duuba isaarratti shaadoo ta'uu hin qabudha. Kan isa kanaa immoo ilaallee keeleriimti isaayyuu humnaa ol keeleriinsa argamaa hin jiru. Bifi isaa sirriitti argamaa hin jiru jechuudha. Hundi isaanii sirrii miti jechuudha. Kan sirrii ta'e as keessaati yoo kaa'uu barbaadan footoo kana akkasa kanaatti ta'uu qaba jechuudha. Dabalataanii gilaasis jedha. Gilaasis jechuun kuni maalidha? Manatsarii godhatanii footoo kana ka'uu qabdan jedha. Gara gadii kanatti dhuftanii olaaltan amma isheen kun manatsarii yookaan ayi gilaasii godhattee waan jirtuuf hin ta'u jedha. DV Lotteryidhaa fi dabalataan inni kunis akkuma kanadha. Isa kanaan sirrii miti. Isaan kunis sirrii miti. Kanaafuu manatsarii godhattanii ka'uu qabdan jedha. Fuula ifaadhaan fuula keessan qulqulluudhaan ka'uu qabdu jedha. Ammas kan itti aanu size and position akkamitti akka ka'uu qabdanidha. Fuulli keessan yookaan addi keessanii qixa lamaan footoo kaatan sana ta'uu qaba jedha. Acceptable amma footoonni kun fudhatama qabata. The head is centered correct size jedha. Mataan keessan yookaan addi keessanii qixa lamaan kaameraa sana ta'uu qaba jedha. Gara gadii kanatti dhuftanii olaaltan amma warroonni sirrii hin taane lama warra kanadha. Inni kun amma maal ta'eera mormaa gadi keessa gadi lixee jira jechuudha. Sirrii miti inni kuni. Waan ishee kanaa immoo akkam ta'e gar tokkotti caalteerti qixa lamaan irra taa'amee hin jiru jechuudha. Kun immoo maal ta'ee jira mataan keessa ol galee waan jiruuf kunis sirrii miti jedha. Mataanii footoo sana irratti irraa cituu hin qabu jedha. Kan itti aanu resolution print size and quality jedha. Photo is sharp without any visible pixel and the print dots jedha. Footoo sin kaatan suni sirriitti bareede pixel size sanaan bareedee taa'uu qaba jedha. Amma yoo gadi dhufne ilaalle warroonni asirratti argattan kuni sirrii miti jedha. Duuba isaanii kan jiru kun ifaa miteedha. Laayitiin sirriitti bareedee taa'uu qaba jedha. Kan itti aanu digital
and the resulting jedha. Maal jedha unacceptable photon kun amma fudhataman qabada. Background is cropped out using his photo restoring tool, altering the out of the head face nakedha. Maal ta'e cropped ta'e yookaan irraa muramee jiraadha. Mormi yookaan gurri isaa yookaan mataan isaa irraati kutamuu hin qabu jedha. Isaan kanas gara gadii kanatti dhuftanii ilaaltanii kun orroonni sirrii hin taane akka kanaan isinii kaa'ee jira jedha. Sharpii ta'uu hin qabu mataan yookaan gurri crop yookaan irraa kuttanii akka kanatti qala gootanii kaa'uu hin qabdan jedha. Kan itti aanu pose and expression. Photon kun amma sirriidha daa'ira. Application is directly facing camera with neutral expression, eyes clearly visible jedha. Fuulli keessan sirriitti kaameraa keessa ilaaluu qabadha. Fuulli keessan gara kaameraa ilaalee kaa'uu qabdoodha. Kanaafuu akka kanatti yoo kaatanii iji keessan gara kaameraa sirriitti ilaaltanii yoo kaatanii fudhatama qabaataadha. Lama dhuftanii yoo ilaaltanii orroonni qayii irra taa'anii jiran kun amma hundi isaanii sirrii miti. Kan kana namicha isa kana maal ta'eera gadi ilaalee jira, mataa isaa gadi qabatee jira jechuudha kaameraa irra. Kan isa kana immoo akkamidha dalga ilaalee waan jiruuf inni kunis sirrii miti jedha. Kunis immoo akkam ta'e mugaa irratti waan ta'e muguun hin danda'amu jedha. Kan ishee kanaas immoo maal ta'e gar tokkotti ilaaltee waan jirtuuf sirrii miti jedha. Ishee kanaas immoo kolfuu hin qabdu jedhee jira jechuudha. Kanaafuu footoon kun akkamitti ka'uu qabadee jira akka ishee kanaatti sirriitti kaameraa keessa ilaalanii ka'uu qabu jechuudha. Dabalataan maal jedha alter heads and hair jedha. Kun immoo maalidha yoorri jalbiiba godhatan sirriitti fuula keessan agarsiisuu qabdu jedha. Subject full face visible, no shadow or clearing the obstacle to face jedha. Fuula keessan irra kan jiru sirriitti fuula keessan mul'isuu qaba, isin golguu hin qabu jedha. Fuula keessanitti dawoo garaagaraa kan golgaa ta'e isin dhoksuu hin qabu jedha. Lammataani keepii yookaan baarmexaa godhatanii ka'uu hin qabdan jedha. Jalbiibaan warri kaatanii fuula keessan haguuguu hin qabdan. Lama isheen kun fuula ishee haguugdee iji gar tokko argamaa hin jiru. Kan ishee kanaa immoo akkamidha karabaataa isheen godhatteertu sun amma morma ishee dhoskee waan jiru morma sana dhoskuu hin qabu jedha. Kan mucaa ishee kanaa immoo akkamidha afaan keessa waa kaa'attee waan jirtuuf akka kanatti ka'uu hin qabu jedha. Kan namicha isa kanaa immoo akkamidha keeppii godhatamee ka'uu hin qabu jedha. Ishee kana immoo akkamidha fuula ishee haguugdee waan jirtuuf jagar tokko mataadhaan kunis ta'uu hin qabu jedha. Dabalataan kan ilaallu background kan jedhudha. Dudduuba footoo keessanitti maal akka ta'uu qabudha. Background is uniform, plain and white or white free of shadow jedha. Wanti dudduuba keessan jiru footoo keessan garasiin diriiraa wal fakkaataa adii ta'uu qabadha. Isa kanas gad dhuftanii yoo ilaaltanii warroonni sirrii hin taane amma warroonni diimaan qayiidhaan mummuramanii jiran kun sirrii miteedha. Amma ishee kana yoo ilaaltanii dudduuba ishee irraatiin wanta akka gugurraacha wayii jira kun sirrii miti jedha. Inni kunis yoo ilaaltanii duuba isaarraan akka waan samaayawii wayii bifa samii kan qabutu argamaa jira. Ishee kana amma ilaaltan amma mucaa baattee waan kaateef kun sirrii miti jedha. Akka kanaan warroonni isin ka'uu qabdanii sirriitti keleriinsaa yookaan bifisaa kaameraa duuba kan jiru diriiraa yookaan sirriitti kan argamu ta'uu qaba jechuudha akka kan ishee kanaatti. Ergasii kan children warra ijoollota qabdanii fi daa'immanii warri qabdan akkamitti akka ka'uu qabdan amma mucaa isheen kun sirriitti keessa ilaalte kaameraa keessa ilaalte waan jirtuuf kun sirriidha. Kan ishee kanaa immoo akkamidha eegsii irra muree jira maaliif jettanii rifeensi mataa isheetii fuula ishee haguugee waan jiruuf sirrii miti jedha. Kan mucaa ishee kanaa immoo akkamidha gar tokkotti ilaalte waan jirtuuf sirrii miti kaameraa keessa sirriitti ilaaluu qabdedha. Ishee kana arraba gadi baasuu hin danda'amu jedha sirriitti mul'isuu qabdi. Kan dhumarra kan jiru kun harka afaan keessa kaa'atanii ka'uunis hin danda'amu akka kanaan daa'imman keessan kaasuu dandeessu jechuudha.
Erga akka kanaan qajeelfama hunda kana guunnee xumurree booda maal goona footoo kaatanii booda maal gootu silkii keessan irratti ofuma keessaniin guuttanii fayyadamuu dandeessu baasii tokko malee. Kanaafuu erga kana hunda isaa hubattanii keessaa baanee maal goona DB Lottery kana guutuudhaaf bakka Begin Entry kan jedhu kanatti buutu. Erga bakka sanatti buune booda akka kanaan nu bana maal goona the characters appear as in the picture jedha. Captchaa'ota kana bakka du'aa kanatti keessatti guuttanii sin dabarsaa jechuudha. Kanaafuu qubee argitan kan lakkoofsa argitan kana guuttu. Qubeewwan kana hunda isaanii guutaa jechuudha. Isa xixiqqaa ta'e xixiqqaadhaan, isa gurguddaa ta'e gurguddaadhaan guuttu. Ergasii booda sin dabarsaa jechuudha. Kanaafuu dirqama kana qubee kana asirra jiru kana guutuu qabdu jechuudha. Yoo guutne sirriitti ta'e irra sin deebisa. Erga guuttanii booda bakka sammiteettu kanatti buutu. Ergasii yoo sirriitti guuttanii ta'e akka kanaan sin dabarsaa jechuudha. Erga nu banee booda akkamidha steepota 14 jira kan sin guuttanii kan sin guutuu qabdanii. Steepii 14 kana sirriitti ilaaltanii guutuu qabdudha. Jalqabarra kan jiru neemedha. Neem kan jedhu jala kanatti maal jira last and family neemedha. Maqaa akaakayyuu keessanii guutu iddoo last and family neemedhu kanatti maqaa akaakayyuu keessanii guutu. Amman akka kanatti yoo guute isinitti agarsiisuudhaaf jalqaba maal gootu qubee guddaadhaan kaasuu qabdu. Yoo inni qubee gurguddaadhaan hunda isaa xumuruu dandeessu jechuudha. Inni jalqabaa qubee guddaa yoo ta'e inni kaan xixiqqaa ta'uu danda'a yookaan qubee gurguddaadhaan hunda isaa guutuu dandeessu. First name kan jedhu kun immoo maqaa keessan guutuu jechuudha. Middle name bakka jedhu kanatti immoo maqaa abbaa keessanii guutuu. Kanatti guutu. Gender kan jedhu kan immoo saala keessan yoo dhiira ta'e bakka male jedhu kanatti guutu. Dhalaa ta'e immoo bakka female jedhu kanatti guutu. Iddoo du'aa kanatti buutu jechuudha. Bakka du'aa isaa qophaa'e kanatti buutanii bifa isinitti agarsiisu kan isin agarsiisuu danda'a. Gad dhuftanii sadaffaarra kan jiru birthday dha. Guyyaa dhaloota keessanii sirriitti guutuu qabdu jechuudha. Akka kanaan bareechitanii irraa kaasuu qabdan jechuudha. Dokumentii keessan wajjin deemuu qaba. Warri barnoota qabdanii dokumentii keessan wajjin deemuu qaba. Sana ala ba'uu hin qabu jechuudha. Yiirii yookaan bara dhaloota keessanii guutuu dandeessu iddoo kanatti. Garuu kan isin guuttanii akka lakkoofsa Itoophiyaatti otoo hin taane akka lakkoofsa biyya alaatti kan isin guutuu qabdanii. Isa kana sirriitti ilaaluu qabdu. Lakkoofsa Itoophiyaatiin erga umurii keessan yookaan guyyaa dhaloota keessanii adda baastanii booda gara kan biyya alaatti deebistaniitu guutuu jechuudha iddoo du'aa kanatti. Ergasii city where you born dha. Bakka isin itti dhalattan guutuu jechuudha. Dana kanatti magaalaatti dhalattan guutuu jechuudha. Enter birth city only. Do not enter district, country, province, state dha. Kanaafuu bakka kanatti kan isin guuttanii magaalaatti dhalattan guutuu jechuudha. Erga kana guuttanii booda maal jedha country where you were born dha. Biyya isin itti dhalattanidha. Iddoo kanatti kan guuttanii biyya itti dhalattanidha. Iddoo du'aa kanatti buutanii inni akka kanaan barbaadee isinii fida. Gara gadii kana keessatti Itoophiyaa kan jedhu barbaaddanii guutuu jechuudha. Kun jira asitti buuna. Ergasii inni bakka sanatti barbaadee nuu fida. Dana kanatti hin barreessinu jechuudha. Barreeffamee waan jiru biyyoota kana keessaa filannee itti bu'uu duwwaadha jechuudha. Erga akka kanaan guunne booda gara gadii kanatti dhufne biyyi isin guuttan kun sirriidha jedhu gaafata jennee bakka kanatti yees gochuu qabna. Oo sirrii mini ta'e noo jennee biyya barbaanne sana guutuu dandeenya. Yoo biyya Itoophiyaa hin jirru ta'e biyya biraa sana guuttannee select country kan jedhu kan ammoo bakka jiraataa jirru ammaa kana guutuu dandeenya jechuudha. Entry photo program kan jedhu kun immoo footoo isaa isinitti agarsiisan dana fiddanii gashitu jechuudha. Maal gootu gad dhuftanii bakka kanatti choose new photo bakka jedhu kanatti buutanii footoo duraan kaatan sana isinii fida. Gaalarii keessan keessaa footoo duraan isinitti agarsiisan akkaataa size yookaan
pikselii isin barbaachisu sanaan erga kaatanii booda as keessa fidee isinii gashan iyyuu ofuma isaatiin pikselii isin ittiin footoo sana kaa'uu qabdan garuu oleensaa 600 dalgeensaa 600 ta'uu qaba. Sirriitti eeggachuu qabdu ishee kana jechuudha. Kana haala isiniin fudhatu. Erga kana footoo keessan gashitanii booda maal jedha imeelii adireesadha. Har'a kan jiru inkeeroo fedha. Akkamiin akkasiin dhufu karaa namaatiin moo akkamiin jedha. Isa kana optionaalidha waan ta'eef dhiistanii dabarsuu dandeessu. Har'a kan jiru immoo biyya keessan guutuu dandeessu jechuudha. Biyyatti dhalattan sana akka kanaan Itoophiyaa jennee yoo guunne deebitanii immoo maal gootu magaalaa keessatti dhalattan sana guutuu jechuudha. Akka kanaan guunnasas erga guunnee booda sirra kan jiru address line 2 jedhe optional inni kun filannoodha waan ta'eef darbuu dandeessu. Daarra kan jiru city or town bakka magaalaatti dhalattan guutu iddoo kanattis erga kanaan guunnee booda maal jedha irra kan jiru district country province state dha. Inni kunis maal jedha biyyaa fi magaalaa keessan guutuu jechuudha. Biyyaa fi magaalaatti dhalattan sana guutu iddoo kanattis. Postal code or zip code kan jedhu kuni postal code warri qabdanii guutuu dandeessu. Warri hin qabne garuu bakka du'aa kanatti no ettanii guutuu dandeessu. Warri qabdan garuu bakka du'aa isaa qophaa'e waan jiruuf kanatti guutuu dandeessu. Warri hin qabne garuu no ettanii bakka du'aa sanatti tiikii gootu jechuudha. Ammas maal jedha gaarra kan jiru biyya keessan sin filachiisa. Biyya keessa jiraattanii guutaa jirtan kana guutuu jechuudha. As keessa barbaade ammani maalan jedha Itoophiyaan jedha. Iddoo kanatti buuna. Amma maal jedha where you live today dha. Yeroo ammaa kana DV kana kan guutaa jirtan eessa jiraattaniitu jedha. Biyya amma teessanii guutaa jirtan kana guutuu jechuudha. Ammas maalan jedha Itoophiyaa jedhee mangasha. Phone number dha. Silkii keessanidha addana kanatti kan galchatanii kurnefaara kan jiru kun optionaalidha garuu dhiisuu dandeessu guutuu dandeessu. Yoo guutuu barbaadan maal gootu plus jettanii 251 ergattanii booda maal gootu 9 jettanii silkii keessan gashuu dandeessu. Silkii keessan akka kanatti gashitu. Ergasii booda 11ffaarra kan jiru imeeliin adireesidha. Imeelii keessan guutuu jechuudha. Imeelii qama qabaachuu qabdu. As keessatti imeelii isin barbaachisaa jechuudha. Warri hin qabne garuu banattanii warri qabdan immoo bakka kanatti imeeliin adirees kan jedhu kanatti guutuu dandeessu jechuudha. Akka kanatti waan guute karaa gadii kana biirra kan jiru amma irra deebisii guuteedha. Isuma garraatti guutan sana deebistanii guutuu jechuudha. Akka kanaan guutuu. Erga guuttanii booda si'a lama erga guuttanii booda sagarraatti guuttanii sagajallaattis guuttanii wal fakkeessuu qabdu jechuudha. Erga kanaan guuttanii booda maal jedha 12ffaarra kan jiru what is highest level of education you have achieved as today jedha. Sadarkaa barumsa keessanii guutuu jechuudha. Sadarkaa barumsa keessanii waan barattan sana asirratti iddoo isaa qophaa'e kanatti tiikii gootu jechuudha. Erga kanaan guutanii booda maal jedha what is your current marital status dha. Fuutanii ittuma fuune jedheetu sin gaafataa jira dana kanatti. Yoo fuune ta'e bakka ammerii jedhu kanatti guutuu. Yoo fuutanii itti ta'e immoo meerii jettanii iddoo lammaffaa kanarratti guutuu. Kanaafuu maal gootu isa lammaffaa kanarratti warri fuutanii jirtanii isa lammaffaa kanarratti guutuu. Warri hin fuune garuu isa tokkoffaa kanarratti guutuu jechuudha. Ergasii booda kanaan nu dabarsa. Steppiin 10ffaarra kan jiru maal jedha warri fuutanii jiraattan amma daa'ima keessanii kan ijoollee qabdan bakka du'aa kanatti guutuu dandeessu. Warri hin qabne garuu isin jettanii madhiisuu dandeessu jechuudha. Erga kanaan guuttanii xumurtanii booda maal gootu bakka continue kanatti buutanii continue jettu. Ergasii akka kanaan naa banaa jechuudha. Wantoota guutaa ture sun hundi isaanii yoo sirrii ta'anii na dabarsaa. Sirrii mini taanaan garuu irra na deebisaa jechuudha. Iddoo sirrii hin taane isinitti agarsiisa. Diimaa ibsee bakka diimaan isinitti ife sanatti wanta dogoggortan sana ilaaltanii sirreessuu qabdu. Hankoo akka kana na dabarsee jira jechuudha. Wantoota guute kan hundi isaan sirriidha jedhee na dabarsee jira. Yooni dabarsuu barbaade bakka gadii kanatti dhufeeni iddoo saammitedhu kanatti hambu'aa jechuudha. Bakka
magariisaan jiru kanatti bakka submit jedhu kanatti bu'ee xumuraa jechuudha. Yoo immoo dogoggora sirraa waan an sirreessuu qabu yoo sirreessuu barbaade immoo gara boodaatti deebisee ni sirreeffadha jechuudha. Kana booda erga kanaan xumurtanii jettanii booda bakka submit ammaa sanatti buutanii submit yoo jettanii xumuramee jechuudha. Kanaafuu maal goona bakka submit kanatti buuna. Success jedhe bakka xumurameera jechuudha. Akka kanaani DB Lottoriin kun kan bara 2024 akka kanaan guutee jira jechuudha. Isinis akka kanatti guuttanii fayyadamuu dandeessu. Baasii tokko malee isin fayyada. Qiima intarneetii hojjetu kamirratti illee ni hojjeta waan ta'eef akka kanaan guuttanii fayyadamuu dandeessu. Gara biraa kan isinitti immoo erga success jedhee booda maal goona kuni jalaa baduu hin qabu. Kanaafuu maal gootu kompiitaratti sakkaatanii piriinti gochuu dandeessu. Warri piriinti gochuudhaan sirrakkisuma maal gootu mobaayila keessanii iskiriinshooti gootanii dookumentii gootanii kaa'achuu qabdu. Kanaa achi maal gootu hunda isaa select olii gootanii bakka browserii qabdan keessaa WPS Office Orders kan jedhu application akkasii jira waan ta'eef dana kanaati all select gootanii bakka sanatti paste gootanii dookumentii gootanii kaa'achuu dandeessu. Kana irraanfattanii jalaa balleessuu hin qabdanii jira. Amma immoo kanan isinitti agarsiisu warroota meeridii warroota fuutanii jirtan akkamitti akka guutuu qabdanidha. Inni amma isinitti agarsiise kun warra fuudhee jiruufidha. Warri fuutanii jirtan immoo akkamitti akka guuttanii isaa waliin ilaalla. Warroonni meeridii yookaan fuutanii jirtan immoo maalidha qajeelfamee isaa walumaa fakkaata garuu xiqqoo garaagarummaa kan godhatu maal gootu bakka lammaffaarra kan jiru kana married and my spouse is not US citizen and US lawful permanent resident bakka jedhu kanatti buutu lammaffaa jiru kanarratti warri fuutanii jirtan jechuudha. Ergasii maal gootu gara gadii kanarratti dhuftanii amma daa'ima qabdanii amma ijoollota qabdan sana guutuu dandeessu jechuudha. Tokko ta'e tokko lama ta'e lamaan godhanne yoo ta'e zeeroo ittanii guutuu dandeessu. Ergasiitii maal gootu bakka continue kanatti iddoo gadii kanatti buutanii continue jettu. Ergasiitii gara fuula duraatti isin dabarsaa jechuudha. Maal isinii fida paartii 2 descriptive jedha. Kan amma immoo kan guuttani maalidha? Kanaadha manaa keessanii guuttu jechuudha. Kanaadha manaa keessanii foormii akkuma duraan guunne sanatti akkuma ofii geessanii guuttan sanatti maal gootu kanaadha manaa keessaniis maqaa akaakayyuu maqaa ishee maqaa abbaa isheeti akka kanaan guuttanii birthday yookaan guyyaa dhaloota ishee sanas akkuma kanaan guutama. Saalli hunduma isaanii guutama jechuudha. Haalli guutuu isaatii waluma fakkaata. Footoo saayiziin isaas akkuma kana guunne sanaan guutuu dandeessu jechuudha. Ergasii booda maqaa mucaa keessaniis karaa gadii kanarra kan jiru isteeppii 10ffaa kanarra maqaa mucaasii asirratti barreessitu jechuudha. Guyyaa dhaloota isaas saala isaa yookaan jenderii isaas guutuu jechuudha. Footoo daa'ima keessanii sanas erga akka kanaan gashitanii hunda isaa xumurtanii booda maal gootu continue ergattanii isinii dhumaa jechuudha. Piroosesiin isaa kana fakkaata. Baay'ee waan namatti cimeessi rakkisu miti. Kanaafuu itti fayyadamaan jedha. Guddaa galatooma. Viidiyoo kana like share akka gootaniin jedha. Kanuma irratti xumuraa guyyaa har'aa kanaafi nagaan tura. Ciao.